السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمارك هوني كوجمتو تدابتو فوزياتو فوزياتو أرا كده كده رتقدي هو فوزياتو فرانك رتقدي هو أكسي إجا أكمل جسنا كوجمتو تدابتو تا عشان دكيدرتو أرا وان هاري في وان باي نما جمتيس في السنة اللي أكاد مجافي كسنة في كومنتي كسنة نقافتا ترتني في كيسان مو دايركتي بالفتنين نقافتا ترتنين غافي كيسان ديبس دفني أرا نما كيسما أجايباتكو يوتيوبر ديسي يمكن مو يوتيوبر كنان اسم بيك كما في جالتم تو اسنيف كبرني دفني جرا فوزياتو بجتودا هيا راوتا تكينا فوزياتو بسين رابدي ارتي فرانكين سين بو هرسو رافي جرا اسين دبره تورهم بينا راوتا تكينا غرو اما فوزيا مرا دغين غرو ماين أيه راوتا تكينا فوزيا الكان سدمينا ولا تلا لقى مجرا فوزي كواتي نادي هادي أركني أيه راوتا تكينا فوزياتو channel لسي deebine garuu mootu kadir family kedina fi harmony ta'u fi aman ta'u jecha turre video yeroo hojjennu jechuudha duraan amma garuu kadir family mooni ta'e hasabu eegalee jira kallattimaanin fooziyaadhaaf maqaan isaallee jijjiirame fooziyaadhaaf faayidaan isaallee galaaf jechuudha daawwattoota keenya maaliif walumaan guddifne gwaabayii hedduun wajjin buutee baatee irti fooziyaan chaanaalni isii badee miidiyaa irraa baddee akka haftu hin barbaannu sunillee ammallee taanaan ni jira chaanaalichi garuu mootu gara subscribe 5,000 olii qaba garuu mootu deebisuun dandeenye nama hedduu nama beeku bira geessinee irraa ammallee abdii irraa murre yoo chaanaani sun deebi'ullee ta'e deebi'e yoo deebinillee fooziyaan kanarratti hojjette amma achi dhaqaatii piraankii ajaa'ibaa xurra gadhiifame daawwattoota keenya dhaqaatii ittiin bohaaraa keessan sanatti isiniin jedhaan kanuma jedhaati. Gaanillee baay'ee dheeressuun barbaadu sa'aatii dheeraa isinitti fudhachuun barbaadu akka kadir faamilii jechuudha moonii ta'ee jira. kadir family mooni tahe jedheen booda mootu maalif isatti illee nu wajjin hojjetaa turte jechuudha fooziyaatu yeroo nu wajjin hojjetaa turtetti maalif hamileen isi yoo ka isi ta'e irra hamilee horatte innaa kanaafu guutumaan guututti fooziyaatu isiidhaaf deebisnee dabarsinee kennine maanno kadir family maqaa isallee jijjiirre guutumaan guututti mootu fooziyaatuuf kennine jirra fooziyaan kanaan booda diraamaa ajaa'ibaa chaalenjii ajaa'ibaa sapiraayisii ajaa'ibaa Franki aja'iba qabattee dhufti. Egaa kun ana hamilee akka ta'uuf guutumaan guututti kenninee fi jirraa fooziyaaleen ammarraa hamilee horattee akka irratti hojjettee ofillee gargaartee haadha keellee ittiin gargaartu abdii guddaa sirraa qaba. Ani kan wanjechuu barbaada kabajamtoota daawwattoota keenyaa Fooziyaan. Kunandee qallaan matti chaanaal irratti deebitee irti waa hedduu hojjechuu heddii kana yaada dorraan fuun immoo xumurru. Beeksisa Fooziyaan hojjechuun malee viidiyoo kana dheeressuun barbaanna sumarra gabaabsinaa liinkiin koomeentii tokkoffarra jira koomeentii jala jira dhaqaatii gara barbaadanii sabskiraayibis godhaa piraankichas ittiin bohaaraa laayikii godhaa isiniin jedha akka nama hedduu bira ga'u warra isii jaalatan bira akka ga'u taasisa isiniin jecha yaada rakkee. Ayyee jechuun baay'ee gammadee jira piraankii immoo akka Gide sembata kan beekanii tira. Aye, maasii tilagaame iski gara viidiyoo deebitee dalaguudhaaf qophiidhaan kadir faamiliin gara keezooreeraa hojjechuudhaaf dhibbaan itti qophoofte ta'aniin beeka kaameraa duubatti jechuudha. Garuu immoo isaan himee maal jettaan maasii tilagaame akkam gammachuun kee akkam moraaliin kee. Gammachuu eenyuun himatu dadhabee guddisi gadi dhaga'a. Gara bakka ammaa booda firaankicha immoo na jenna wattaate. Ayyee daawwattoota keenya waxxarra hojjenne firaankii jettee ibsitiin bohaarsuuf qophiidha ofillee gargaartee nama haadhasillee gargaaraa bisiyataa isoo ammallee gargaaraa jirti. Daawwattoota keenya hundumaafuyyuu sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan Fooziyaatuuf jajjabeessa firdoo samaa daa'ima sabiyyi taatee yoo waa'ee Fooziyaatuuf maal jette? Sheer laayik sabskiraayib godhaa jedhan. Fooziyaatuuf jajjabeessaa jedhin. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa baay'ee isinitti hin dheeressinu linkiin kadir maanno Fooziyaatuuf akkuma jirutti guutumaan guututti koominitii jalas koominitii tokkoffaa jalaa fi ashaan kadirtuuf chaanaalii isaan irratti gadhiifna isin dhayxanii guutumaan guututti sabskiraayib gochuudhaan viidiyoo isii mootu namoota baay'ee bira akka ga'u piraankii ajaa'ibaa qabattee dhuftee erti har'a piraankii ajaa'ibaa tochirratti gadhiifameera waan ta'eef dhayxanii akka laaltan isiniin jedha ana salmaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hayyee daawwattoota keenyaa nagaan nuti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.